Dameen industirii guddina biyyaa keessatti shoora olaanaa akka gumaachuuf waggoottan muraasaas sosochii Itoophiyaan oomishtu jedhuun damichaaf xiyyeeffannoon addaa kennamee hojjetamaa jira. Bulchiinsi magaalaa Finfinnees oomishaalee biyya alaa galan kan biyya keessaan bakka buusuuf damichi carraa hojii bal'aa akka uumuuf oomishaalee biyya keessatti oomishaman hawaasa waliin wal barsiisuu irratti hojjechaa jira. Agarsiisni fi baazaariin Finfinneen haa oomishtu jedhu guyyoottan torbaaf konvenshinii idil addunyaa addisitti geggeeffamaa tureera. Biiroon misooma industirii magaalaa Finfinnees industiriiwwan oomishtoota oomishaalee biyya alaa galan biyya keessatti oomishan carraa hojii uuman teekinooloojiitti fayyadamuu fi itti gaafatamummaa hawaasummaa isaanii ba'uun hojii fakkeenyummaa gaarii qabu hojjetan 156 madaaluun gara sadarkaa ittaanutti ceesiseera. Industiriiwwan oomishtoota gara sadarkaa ittaanutti ce'anis imaanaan isaanitti kenname hojii manii guddaa ta'uu dubbatu. Waldaan koommoo Hayilasillaasee and Friends hojii dhakaa boca baasuudha. Xixiqqaarraa gara giddu galeessaatti ceenee arra'e. Hojiin keenya koriidararra 4 kiiloo Piyaasaa Beetamangist waldaan dallaan Beetamangist dhakaa keenyaan hojjetame. Dur alaa gala ture. Amma garuu biyyuma keessatti oomishaa jira. Har'a ce'uun keenya baay'ee gammanne. Baay'ee gammannees assaayimentii guddaa nu kenne amma dameen industirii assaayimantiidhaas kuni nuuf. ቦታ ተዘጋጀልን ስልጠና ተሰጠን ወደ ስራው ገባን ብዙ ቻሌንጆችን አልፈናል በከ ሆጂ ነው ቆጳኤ ሌንጂስ ፉዳኔ ሆጂቲ ገሉን ሰደርካ ከነረ ገኘር ረኮሌ ባየቱ ቱሬ አመገሩ ኦሚሻሌ ገጋሪ ኦሚሻ ጅራ ነሞተ ሄዱፊስ ጨራ ሆጂ ኡምነር ከረፉል ዱራቲስ ከነጫላ ጭምሲኔት ፉ የኔ ድርጅት BMW ብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ይባላል BMW ብረታ ብረት ዳባኒ ኪያ ዳባታ ሆጂ ሲቪላ ፊ ኢንጂነሪንግ BMW ጀዳማ ኦሚሻ ቢያላ ገለን biyya keessatti oomishaa jirra amma ammoo sadarkaa giddu galeessarraa gara sadarkaa olaanaatti ceenerra kun ammoo gara fuulduraatiif nuuf hamilee guddaadha. Itti aanaan kantiibaa fi hoogganaan biiroo misooma industirii magaalaa Finfinnee obbo Jaanxiraa Rabbaay dameen industirii guddina dinagdee biyya tokkoof lafee dugdaa waan ta'eef deeggarsi damichaaf taasifamu hojii dinagdee biyyaa utubuutii jiran. ዘርፍ ያንዳንዱ አመራር ለኢንዱስትሪው damee industirii kanaaf hoggansi waan danda'u yoo hin deeggarre guddina biyyaa mirkaneessuun hin danda'amu. Yeroo baay'ee industiriiwwaniif deeggarsa haa taasisnu, waltajjiiwwan dhimma industirii irratti haa argamnu, industiriiwwan haa deeggarru yoo jennu dhimmichi nama dhuunfaa yookaan dhimma dhaabbata tokko deeggaruu miti. Dhimma dinagdee biyyaati. Biyyi industiriin ala guddachuu hin dandeessu. Dhugaan addunyaarra jirus isuma kanadha. በምንም ኮንቴክስት በዓለም ላይ ያለው እውነታ ይሄ ነው. Industiriiwwan ce'an kunneen kanaa ol oomishanii rakkoo qaala'insa jireenyaa furuu keessatti gumaacha olaanaa akka taasisaniif qaamoleen sadarkaan jiran tumsuun dirqama kan jiran obbo Jaanxiraar industiriiwwanis rakkoowwan jiran damdamachuun badhaadhina caaluuf imaluu akka qaban dhaamaniiru. ኢንዱስትሪያሊስቶቹ ደግሞ ፈተናው ብዙ ቢሆንም ሳትንበረከኩ qormaatni jiru baay'ee yoo ta'es qormaataaf osoo hin jilbeenfatin gaaffiiwwan keessan yeroon yoo deebi'uu dadhabees kanneen kireeffattanii fi iddoo hojii dhiphaa ta'e irratti hojjettan kanneen gaaffii bu'uuraalee misoomaa qabdan guyyaa tokko deebii argachuu ni dandeenya abdii jedhuun hojjettanii carraa hojii bal'aa lammiileef uumuu qabdu. Waliin taanee misooma keenya akka saffisiisnu ergaa koon dabarsa. ይህንን መልእክት እንድትወስዱ አደራ ማለት ፈልጋለሁ. Industiriiwwan 3,700 magaalaa Finfinnee keessatti hojiilee garaa garaa irratti bobba'anii hojjechaa akka jiran himameera.